Lion, huh? Sofia Mahmoud. Liyo ay ni finero ni amsa. Enggak juga kasih. Ziu toko tu furoda. Agasani warri naafotti argitan kuni hundi isaanii komeediiwwan qoosaawwan garagara tamsaasa kallattii akkasuma viidiyoo dalaguudhaan beekamanii Dr. Asli jedhama kuni komeediyaanidha. Didee Gabruun mallee isa wajjin dalagaa komeediyaanidha. Saliim illee akkasumatti bifuma saniin qoosaa garagaraa qoosuudhaan ijoollee Oromoo warra sooshaal miidiyaa gubbatti yeroo dheeraadhaaf waa'ee dhimma siyaasaatiin, dhimma politikaatiin, dhimma fincila diddaa gabrummaatiin siyaasni kun mataa nama dhukkubsa. Yeroo siyaasni mataa nama dhukkubsee, mataa nama dhiphisee jedhu isaan immoo qoosaa garagaraatiin sammuu namaa kana fash godhuu jechuudha. Kanaaf keessummoota kanneen isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummoonni kunniin kallattiidhaan eenyummaa isaanii dhugaa saniin isiniif ibsanii Dr. Maqaan keessan eenyu eessatti dhalattanii أنا مثلاً من دون إسني جدا أنت دكتور عمل تاتا قال توبي قاعد تقول شاكينا أني الردون جولين أورومو نمني أفان أورومو دبتونا ولا لا جري يادو دكتور أثلي أني تبع أورومو جرما يوكان بلاكمان برا جركان كتاسا سجل فكاتو نمني نمبين إنجر جري يادو أثلي يعني كناف akkasuma kan itti dhaladhe achi gaara Cilaaloti gaara Cilaalo namni nan beeyne kun alma fakkaata yoo inni gurraacha gaara Cilaaloti tokkocha Cilaaloon keessa dhufe jechuun nama kijibaan anu ijoollee magaalatti ijoollee akkanaatti maal jedhee kijibaan beeyne Black Man Dr. Asli tokkocha gaara Cilaalo jedhama. Ready waan itti beeture gaara Cilaalo fiixee gubbaa galtan saato san gubbaa isinii ol jaldees malee namni hin jiru jedhan akkami dubbiin tuni yoo akkuma akkatti akkuma dubbiin labanaati dhugaadha nuti mana keenya achitti bosonaa fi bosoneewwan yookiin immootu maal jedhetti bineensotaa fi waan adda addaa malee mana keenya achitti mun jiru akirri ummata jechuudha wallahi akirri Oromoo mana keenya asiimi mana keenya achitti bakka bineensota adda addaa wantoota ija namaa hawwatan qilleensa qabbanaayaa mukkeen gosoota garagaraa rooba hurrii oolumaa galatti mana keenya achi tarta jechuun gaara Cilaaloo gubbaa baate jechuun nama mukayyafa biyya faranjii yookiin biyya arabaa kana kudha jaarratti ofitti bade qabate ani bar durani akkasii obeeyta dhugatti gaara Cilaaloo gubbaa akka ta'e manni keessaniin beeka garuu fiixee nama hundarraa akira akka galtanii hin beeyne
ati duuba nama wajjin guddanne jiru ka bineensuma fi waan godhadhaa wajjin guddadhe. Ani dhugaadha duraan gaafa xiqqaasani horii kenna fi bineensuma naannawa kenna argaa asrii yaa'ee taphata akka ijoollee magaalaa. Waraabessi moo? Gaafa xiqqaa gaafa horii eegu osoo nuti waan dhagara taphatan takka biyyi takka taphannu waraabessi ari'ee horii kana fa'a nyaata. Wagii saddeeqa. Wagii ari'ee taphannu waraabessi nyaata. Akira gaafatu wakkasitti waraabessi hoolota guutuu nyaate. Faadariin na tumanii achumaan kun gurbaan durriyyee ta'e qumaarii taphata maal taphata qabeenya na ficcisiise jedhee. Anaa maka jedhu maarree waraabessi asiin bullaallan roobeen diksiisiin jimaata loodee achi gayyaa'ee halkan makiinaan karaa taruu nu dhoorgu suni situ achi ispoortii gaggoodha jechuudha. Guutuu isaanii nuti oomisheetiin situ bobbaasa. Bobbaasa nu biraa gadi madda jechuudha. Isinirraa raqa adda addaa isinirraa guura ispoonsara aadatu isinii godha. Ati Mudiira jechuudha. Mudiira bineensoti jechuun bakka dhaqii amma hoolaa warra reeduwaan nyaadhu yoo hin jedheen dhaqee nyaata faayidaan irraa argadhu malaas naannoo keenyatti hin qabachiisa naannoo keenya olaantummaa qaba durriyyeen adda addaa dhuftee nun daffartu hin sodaatti jechuudha. Dhugaatti laftii Dr. Asliin itti hima dhalatee guddatee waan nama ajaa'ibu dhugumatti kun qoosaa miti dhugaa rabbii isinitti himuu jira. Dr. Asli jechuun gaara Cilaaloo gubbaatti dhalatee achumaa guddatee gaara Cilaaloo gubbaa nama hedduu jiraata. Gaarri suni gaara guddaadha. Gaarreen gurguddoo Oromiyaan qabdu keessaa gaarri Cilaaloo gaara adda dureedha. Gaara kana mootu gara oliitti yoo ol deemtu namni irra jiraachuu hin danda'u. Maaliif akka malee qabbanaaya jechuudha. Gara gadiititti homaan jedhu garbuu qamadii waan adda addaa kunillee numa facaafama. Garuu achi gara oliisa yoo deemtu qabbanaaf jiraachuu hin dandeettu. Bishaan ganama baradoo ta'a jechuudha. Guyyaa wayita aduun ho'ite baqeetiin yaa'a malee. So lafa san gubbaa jiraachuun lafa baay'ee ulfaatu, lafa diilallaa, lafa gaara san gubbaa achi gubbaa dhaabbatteetiin maari biyyattii guutuu to'atta. Ana achi gubbaa yaama fakkeenya dur gaafa neetworkiin hin jirre san neetworkiin jawaalle uumamni kun hin jirre san ana gillee shamara bareeddoo wayii arge gaara Cilaaloo gubbaa dhaabadhee asirratti yoo achi fiise magaalaa keessa shankoora fa'aa karmeela fa'aa bittee gabayanaa galtii jiru. Ayyee inni naafoo jiru mootu maqaan isaa eenyu eessatti dhalatee eessatti guddate inni? Duraan dursee maqaan kiyya kan beekamu Didde Gabrummaa Reedii Adam jedhama. Garuu maqaan dhaloota Reedii Adami. Ani ollaa aslii kanarraa baay'ee hin fagaadhu. Garuu godina Arsii Bahaa Aanaa Diksiis magaalaan kiyya Bullaalla jedhama. Bullaalla jechuun ka Oromoo ta'ee kan hin beekne hin jiru. Hamza gaafii gaafadha. Bullaalla jechuun gaarri Cilaaloo Bullaalla irratti dhaabataa jechuudha. Gaarri Cilaaloo kun Bullaalla irraa ol ka'eetiniin ol ka'iinsa uumaa deemaa jechuudha. Waraabessa bineensa waan adda addaa ka Dr. Asliin gaara Cilaaloo gubbaa akka ispoortii gaggoodhu isatu fuudhee diiniin achirraa raabsaa jechuudha. Gara Bullaallaa, gara Diksiis, gara Roobee, achiin gara Darrabbaa, gara isaan raabsaa jechuudha. Kuni akka faafaayidha. Kun immootu ispoortiidha. Isinii oomisha achirraa oomisheetiin isinii wanti godha. Gaafii yoo qabaattan gaafadhu homaa rakkoon qabu. Hamza gaafadhu. Hayyee har'a mata duree gabaabduu takkarraa haasayaa deemna. Waa'ee itigee xaayituu sanillee ni haasoyna. Waa hedduu kaafnetiin haasoyna. Namoonni mootu gaafii yoo qabaatan Hamzaan faan gaafii gaafadha jedha. Okay. Doktora tokkoon nu hafe. Inni kun eenyu eessatti dhalatee eessatti guddatee gama waan isin barsiifna. Salee. Galatoomii Tulchaa. Itti deebitaa. Gaafii tokko mana keessaa ka'ee Dr. Aslii ilkaan keessaa kun akkamitti sirraa cabee gaafii jettutu mana keessaa ka'ee mee gaafii kanaaf deebii maal qabda? Gaafii kanaaf soba dubbachuuf yoo ta'e ilkaan kun ani warruma maqaa nama balleessu kana osoo koomentii jaraa dubbisu aareetiin jara dhawutti koomentii keessan of dha'e jawaalan. Soba dubbachuuf yoo ta'e. Soba dubbachuuf yoo ta'e nama FB jijjiiratee nama arrabsu kana itti aartee hiniin Oromooti duuru hin dhaya jedhee yaadan kutee jechuudha. Uf dha'ee ilkaan of keessaa cabse. Soba dubbachuuf yoo ta'e. Hamza. Hamzishaa dhageettee.
inni itti aanu doktora Asiidhaaf gaafiin biraa mana keessaa ka'ee jira. Maal siin jedhan beektaa? Ati Gaara Cilaalo gubbatti dhalatte, fiixee san gubbatti dhalatte, fiixeen sun lafa qabbanaati, lafa diilallaati, suufii shanii jaha fa'aa uffatanii deeman. Bullukkoo hin suufiin jiraatu. Bullukkoo yookaan immoo osoo naqala gurraacha jira. Bullukkoo suufiin buleen tokko illee jira. Akkas. Suufii yoo jedhan mana namni kan Ansoola ijoolleen ta'e nan beeyti. Ansoola suufii. Kana fakkaata ansoola suufii bulee san namni beeytame. Kana fakkaata. Suufii akkana tokko namni yaadatu hin jira isin keessa. Suufii akkana kana shani ja'a uffattee hin bulta. Qabbana san keessatti dhalattee guddattee qilleensi isaa bareedaa san keessatti dhalattee guddattee gammoojjii Masrii kana keessa akkamitti jiraata? Gammoojjiin Masrii kun akka malee ho'a. Biyyoota addunyaa kanarraa Saharaan ho'aan beekamu Saharaa Masriitiif Suudaan kana keessa magaalaan Kaayiroolee kanuma keessa qubattee jirti. Namni Gaara Cilaaloo gubbatti dhalatee fiixee san gubbatti dhalatee tiniin guddate akkamitti gammoojjii kana keessa jiraachuun isa dandeessise waan jedhuun hordoftoota keenyaa namoonni gaafii qabdan gaafadhaa isin isaa deemna. Kun gaafii bareeda kaaftee gaafii bareeda kaaftee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ilma Oromoo jechuun namni Oromiyaa keessatti dhalate jechuun ilma dureessa yookiin haftaamii Arabaa yookiin Faranjii jechuun ni danda'a. Maaliif jennaan lafti Oromiyaa jiituudha, qabbana qabdi, qilleensa baramaa qabdi. Keessattuu ta'e sun ilmoo mangistii jechuun ni danda'ama Gaara Cilaaloo jechuun. Maaliif jennaan mee amma mana abbaa qabeenyaa guguddaa laale mana mootummoota laale mukoyyafa qabbanaa kanatti gaddeema. Namni Gaara Cilaalootti dhalate akka ilma mangistiitti ilaalama Oromiyaa keessatti keessattuu jechuun ittiin boonaan Cilaaloo kiyya. Wusxeenoo. Cilaalo Wusxeenoo macam. Namni amma warra baadiyyaatti jedhaa miti. Kijiba waan akkasii Cilaalo Wusxeenoo. Ani ilma baadiyyaatti dhalatee baadiyyaa guddate. Amma Gaara Cilaaloo gubbaa ani gaafa biyya jiru san jechuudha. Sa'a 1,550 akka mootummaa Zimbaabuwee mo'eessuu kan eeggadda abiyyi kale sanitti qaba. Horii 1,550 sa'a nani qaba. Innaa anaakitti danda'ee wanni ani qorras oo'as danda'uufi aannaniin guddadha. Ilkaan keessaa irra argaa. Aannaniin guddadha. Isi sana jaalala qabe. Komentii dubartiin dubbisuu. Kaarruun jaalatte dhiirri kaarruun jaba jechaa jaalatteeti. Innaa namni aannaniin guddate dhadhaan guddate qorras qabbanas waan fedhe ni danda'a. Kanaaf amma homanatti fakkaatu kun yeroo gurbattii sanatti OAU isinitti OAS tishartiin teettanuyyuu ani surree fufuudhaa godhee taa'u jira jechuudha. Warri gaafii qabdan gaafii gaafadhaa. Amma gara hiriyaa koo kanaatti isin deebisa. Doktor himatanii jiranii Ridwaan illee himatee jira. Ati mootu eessatti dhalattee eessatti guddattee maqaan kee eenyu jedhama. Itti fufiiti san booda tapha keenyaa akkasumatti itti fufna. San booda immoo mata duree siirees tokko jira isarratti illee haasofna. Ergaa jajjabduu ergaa siirees walii dabarsina. Mee uummataan wal baradhu mee hordoftoota kiyya kanaan wal baradhu. Namoonni gaafii qabdan immoo gaafii gaafadha. Doktor irra illee qabaattan Reed illee qabaattan Saliim irra illee qabaattan gaafii gaafadha. Umar kun qabu gaafii keessaniin dubbifna asumaan isin deebifna. Galatoomii tolchaa ani maqaan kiyyaa as Saliim Umar jedhama. Alhamdulillah kan itti dhaladhe mana keessatti akkasuma mana keessa guddadhe ammallee kan jiru manuma keessa jira. Na wanti ani ittiin xiqqoo dalaguu yookiin ittiin na beeytanii Facebook kan irraa fi maadha maallaqni irraa fi maadha waan san maadha koomedii. Saliim yeroo biyya jirtu naggaadee luka. Jechi odeeffannoon dhugee. Naggaadee lukuutii Saliim yeroo biyya jiru jedhanii akkamitti nama biizinesaa turte? Yaa yeroo sanitti nama biizinesaa ture naggaadee lukkuu import export godha Alamuddiniif qophee export godhaa ture akkasuma Alamuddiin shariikaa gurguddaa waan qabuuf isaaf export godhaa ture inni ammoo malaamaltummaa kana xiqqoo baay'isa lukkuulee nuti export goonu fuudhee karaa naannoo biraatti geessaa ture yeroo sanitti akkuma beektan Maqaleetti waan akkas akkasii yonnoo jedha eegasii karaa biyya alaa godha achi booda eegasii shariikaa sana addaan kunne. Kanuma wal qabatee gaafii tokko jira. Daldaltoota sadarkaa biyya keenyatti sadarkaa biyyaatitti daldaltoota lukkuu keessaa warra biizinesa daldala lukkuu irratti warra biizinesa daldala lukkuu irratti bobba'ee hojjetu keessaa warra biyya san keessatti qabeenyaan beekamanii maayikiroodhaan ijaaramanii warshaa lukkuulee hedduu qabdu akka taate irra caalatti immootu waan lukkuurraa argatu caalaa
puuphaa yookaan killee lukkuun killee lukkuun buustu san walitti qabuudhaan gara Finfinneetti, gara Adaamaatti, gara Roobee Baaleetitti, gara Asallaatti, gara Jimmaatti, gara Shaashamanneetti, gara Naqamteetti akkasuma gara Dirqawaat fa'aatti akka ispoortii godhaa akka turte nus agarree jirra. Dhiifama nama nu bilbilee gaafii keenyatti deebina. Bifa saniin namoota biizinasa lukkuu irratti bobba'anii jiran keessaa nama kaapitaalli keessan gara qarshii 49tti warra kaapitaalli keessan gara kaapitaalli olaanan qarshii Itoophiyaa 49 irra warroota gaan keessaa isa tokko adeemsa san keessatti warra sadarkaa biyya saniitti maqaan keessan faa Google irratti ba'aa ture abbootii qabeenyaa warra biizinasa lukkuu irratti bobba'an horsiisa lukkuu irratti bobba'an keessaa maqaan Saliim Umar jedhu jalqaba irratti dhufaa ture akka amma abbootii qabeenyaa Itoophiyaa wayita fudhattee Alamuddin Azee Masfunfaa jedheetiin si fidaan Google maqaa kee kana nuuf fiduu ture jechuudha maqaa kee kana sarchi goonu garuu dhumarratti lukkuulee hedduu lakkoofsaan haganan jedhamne akka namni horii horsiisee horii bobbaasu kanatti wayita lukkuu kana walitti qabdee shanakkaan fa'aa keessa achi bobbaaftu dachiin kun hin mul'atu jechuudha. Lukkuuleen sunniin baay'inni isaanii asii akka Gaara Cilaalo fa'aa geggeessee nyaata. Maali wanti tokko hin jiru isaa ka maqaan isaa maal bineensi tokko jira ka akka kinniisaa samiirra deemu ka dhufeetiin midhaan fa'aa gubbaa qabatee midhaan oorruu tokko keessa yoo qabatee akka jiruun oorruu sun qullaatti deebisee biraa deemu tokko. Afaan Ingiliffaatiin karkarrooshin jedhama. Wannoodha inni. Mee namni beektamee nu deebisaa. Waan akka kinniisaa hawaannisa gaafii 200 hawaannisa fakkaata jechuudha lukkuun kee wayita gadhiisan lukkuun sun baay'een isaa haga lukkuu 19 akka ga'utti himama lukkuu san hunda akkamitti horsiisuu dandeette? Baay'isooyi lukkuu reefi qarshii 49 jette dhugaadha garuu bakka itti dogongorte beeyte lukkuu takka qarshii 46 binna dhugaa 46 binna dhalaa takka yoo 46 binne kormaa tokko birrii 68 binna sigalee 46 kormaa tokko 68 yookiin 60 binne 60 total sigalee amma kormaa kun as dhufee dhalaa kana hojii wayita qunnamtii godhu puuphaa akka uumamu goosiisa. Tirfiidha puuphaan. Bu'aadha. Puuphaa kanarraa puuphaa diqqaatu puuphaa 300 killee lukkuun takka. Lukkuun takka. Haga ji'aatti. Faranjiidha. Faranjii haga ji'aatti akkas dhalte puuphaa xiqqaatu 250 gurgurraa puuphaa 50 hin hammachiisa. Ajab tanatti deebina. Okay. Ati naggaadee ashaxiranyaa turte jedhan. Lukkuu duutu lukkuun hin duutii miti bara bita lukkuu horsiiftu lukkuun bara seerkaa hin affanamtii walirra jettee fa'aa wal ajjeefti. Caacutiin kun fa'aa lukkuu guddaa kana gubbaa baate lukkuun guddaan kun hin danda'u hin du'a. Lukkuu duutu silaa namni hin darbaa miti. Saliim immoo lukkuu duutu tana qabatee gabayaa dhaqee wayita namni lukkuun tummee ga'eedhoon hagana jedhaan maa lukkuun maal taate dhaqee mataa yookaan qaqqabee laalu lukkuun duutuun hin socho'u miti lukkuun kee maan socho'u yeroo jedhaniin aran socho'uutii jedheetiin akka tarkaa walitti qabee jedhe ofii isaatti akka lukkuutitti tooftaa akka hisan fa'aa fayyadamteetiin nama gowwoomsa. Asirratti mudannoo wayii qaba. Dhugaa mudannoo wayii qaba. Maal sa'aati kanaan bibbu? Naggaadee buuphatti. Dhiifama wajjin asii namni bilbilee naggaadee warra lukkuu barbaadu. Mudannoon na mudate akkuma Dr. Tolchaan jedhanitti lukkuu qabannee yeroo deemnee gurguruuf deemnu yeroo kana lukkuu baay'ee geggeessina atillee ni beekna fakkaate yeroo sanitti lukkuun takka nu harkaa baddi yeroo baddu ani yeroo karaa irraa achi ilaalu duutee ciistee jirti fuudhee lukkuu tana qabadhee duute jedhee qabadhee deema lukkuu tana duute jedhee anaa deemu iyyiti wanni danqaraa caakkaa keessa deemna yeroo iyyiti waraabessi nabbe waraabessi hoyti ati dhufu Bori kana jedheen goruma dide. Asli eksport sitti godhe. Yaa borii jedheen. Isatti bobbaase. Gorii jennaan goruu dide waraabessi kun. Kaayi dhiira hin beeku jedhee harkuma warradhee inni afaan haa jedheenna asii harka itti galche. La harka asii itti galche waraabessa keessa asii itti galchee eegee qabee galabbate. Waraabessa. Eegee qabee galabbate. Si nyaachuu dhufeenni. Ana nyaachuu dhufe. Wayitaani haa jedhee afaan sitti banuu. Harka calaw. Eegee baasee qabda barsee. Galabatee afee biraa deemu. Tunta majaa'iba. Shamaa hordoftoota keenyaa xiqqoo aganuma isin bohaarsine jenneeti amma
nama tokko reediin hojii isaa nuuf hin himne hojiin Dr. Aslii ajajaa waraabessaati. Kuni Lukkuu export import godha. kuni lukkuu oomishatiniin eksport godha. Dr. Asliin faan lukkuu isaa nyaatanii akkatti gabbatanii. Inni mootu indira harree namaa fuudhee hawaasaa wara. Katamaa ta'e isaanii tarreen bannaa. Guyyaa gabayaa diksiis dhaqee harreen fuudha. Harreen bakka dhaquun beektu. Ati amma gabayaan baasaati harree kee waatti fe'attee niin gabayaan geessaa wayitti nyiitaa harreen kee bakka dhaqeen beektu. Harreen keessa dhaqaa isa bira dhaqaa jechuudha. Mee hojii akkasiisan keessatti mudannoon si mudate jira? Hojii akkasii keessatti mudannoo baay'ee qabna. Harree fuudhuu keessatti. Harree fuudhuun dalagama ta'enna kan namni hin beeka. Mudannoo Namni hin beeka. asirra si dabala.